odeeffannoo waan sadii babal'ifnee laata akka waa'ee dhimma Fatihaa Mujaahid irratti mari'annaa. Dhimma Fatihaa Mujaahid akkuma isin beektan dhimma Fatihaa Mujaahid dhimma laafaan laalamoo miti. Miidiyaan keenya illee yeroo yaabanu viidiyoon takka isin banamte viidiyoo tan takka dhageeffannee waa'ee kanarraa kan haasofnu ta'a. Maaltaate Fatihaa? Ammoon aaraajira. Inni murtii gurraacha olaanaa dhaddachi guddaan dhimma kana dhimma mudaamuddin labsii yeroo tamaa labsa kanarratti labsiin kun akka raggaasifamne gama sooshaal miidiyaa isaatiin na beeksisee jira gama keessaatiin na beeksisee jira. Khalee ganama guyyaa sifaanan jira jechuudha. Akka jedhama akka tammee. Ingiliffi akkas jedhama Ingiliffichi akkas jedhama naman suuriin naagaya dararabbii. Mee bareecha akka narguudhaaf. Wai sirbaar siiti tabaqqaan booyne.